Aappiin kun sa'a 24 keessaa hin bahu. Erga yeroo takka konnekti goote keessaa bahuudhaan akka appilikeeshinii kaaniitti nama hin jeequ. Garaagarummaan appilikeeshinii kanaa fi kaan iddoo jiru kun yeroo dheeraadhaaf keessa ture. Garuu aappiin kun yeroo duraatiif dalagee ture iddoodhaan dhabame. Amma deebi'ee abdeettee jira. Hey there. Subscribe to my channel. Also press this bell icon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirri jirtu isiniin jechaa hordoftoonni kabajamoo mee aappiin kun akkamitti dalaguu jiraa fi amma gara gubbaatti inni argitan jee yaada mallattoo appilikeeshiniiti. TikTok irratti yeroo tokkoof laallee TikTok liivii hojjechaa jiraachuu ni argitani. Liivii kunoo aappiidhaan ammoo hojjechuu jiraachuu hiyyaasi asumaan isin garsiisa. Mee egaa TikTok laallee YouTube sogguu laallee inni hojjetu mun hojjetu kunoo walaaltanii gartan kana liivii YouTube laaltanii arguu dandeessan. Fakkeenyaaf hordoftoonni kabajamoo chaanala Gadaa Oroodha. Yeroo dhuftanitti search gootanii like viidiyoo hogguu galakkifamte godhuu hin dagatinaa. Ammoo maatii chaanalichaa ta'uudhaan mallattoo tanaa olirra hayaddaa. Mee aappiin kun eessa argama kan jiruu fi waliin ilaalla. Telegiraama yeroo seennu yeroo hundaa'u telegiraama irratti maxxansa appilikeeshinii sanii diip kireeshinii waan namni hin hubanneef jecha. Akkasuma Gadaa Oroo asirraa chaanala qaba. Gadaa Oroo lakkoofsa 2 kanarratti yeroo dhooytan appilikeeshinii kana gara xumuraatti xumura irratti hin maxxanseetiin jira. Chaanala Gadaa Oroodhaa kana gara jalaatti ol bunnee haa ilaallu. Appilikeeshiniin kun isa kana TM Tunnel kana yeroo duraatiif hojjechaa ture iddoodhaan nuti. Amma immoo ni hojjeta. Akkamitti akka hojjetu waliin haa ilaallu. Amma isin daabiloot godhattan warri hin qabne kun ammoo instaal gootanii haaromsitan jechuun warreen duraan qabdan ni haaromsitan. Warreen ammoo amma talaga buufattan open gootanii akkuma kiyyatti seentu wanni inni irratti dalagu Zen 1dha. Zen 1 irratti ni dalaga. Fakkeenyaaf amma stop goone akka inni hojjetuuf hin hojjenne haa ilaallu. Aappiin wanni inni irratti hojjetu jaroota kana keessumaa Zen gara fuulduraatti jira. Zen tokkoffaa fi lammaffaan akkuma ilaaltanii gartan gara duraatti jira. Amma eega irraa dhaamsine ni hojjetu moo hin hojjetu warreen reefuun tan hojjetu mee waliin haa ilaallu. YouTube irraa eegallee yookaan TikTok irraa haa ilaallu. YouTube ni hojjetu moo hin hojjetu mee haa ilaallu. Hin hojjetu akkuma ilaaltanii gartan kana. TikTokis bifuma kanaan hin hojjetu. Okay. Liivii reefuun tan dalaydu amma dalaydu. Walumaa galatti hoo amma deebifnee hojjechiifnee jarri sun hojjetamoo hin hojjetu waliin haa ilaallu. Zen 1 irratti biicaa stop ta'ee jira. Akka dalagaa jiru ni argitan. Akkasuma ammaas TikTok amma liiviin kun hojii eegalee jira. Bifuma kanaan YouTube reefuun tan nutti gurraacha'uus amma akka hojjetu ni gartan. Hordoftoonni kabajamoo viidiyoo tana gara xumuraatti hogguu ilaaltan. Like godhuu warreen dandeessan share godhuudhaa fi keessumoo chaanala kanaaf maatii ta'uudhaan jajjabeessuu hin dagatinaa isin jecha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.